Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa guyyaa irraa kana akkuma argaa jirtan kanatti jira jechuudha. Warroonni chaanaala kiyyaaf maatii taatanii like, share, subscribe, comment gochuudhaan na jajjabeessan waliin jirtan guddaa isaanaaf galatoomaa fayyaa nagaanaaf taasisaniin jedha. Warroonni chaanaala kiyyaaf guyyaa irraa kana maatii taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii kiyyaa taasisaniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota maatii hawwii YouTube guyyaa irraa kan irraan jalqabee hojii jijjiiruu keenya kabajaan isin beeksisna. Kabajamtoota hordoftoota maatii keenya guyyaa irraa kana akkuma argaa jirtanii sheeraa harabaa hirra fataa zanaa jechaa jirra. Bitaatti, mirgatti, fuulduratti, duubatti, kaabatti, lixatti, kibbatti bakka east, north, west wanni jedha sun everything bakka talk too much. Go everywhere በቃ እና ጉያን ራኩን በቃ በጣም ይትጀቹ ስሪት ጉያ ገመቹት ነብረቲ ጉያናን ኢት ሰርፕራይዝ ተጀቹ ጉያን ኢት ሰርፕራይዝ በቃ አና ጉያ ራኩ ሰርፕራይዝ ይጉዳዳ በቃ አለስነተ ወንዳንዳው ሰኔ ኤዳጆላ ከነ ጅራብ ያረባ ወዮ ኢፍሳን እንደቀቡይ Ijo galgalaafe laalame caakkallee hin qabuube warri kun waan qaban hin qabani. Ani yooman kana arge ni kana agarre warri gadi baatanii waan akkana argitan maanatti nimni akkana hin dandeeme dhumma daamiidha gisee tokko yaa ta'u malee garuu jechaan ture yaa madaama na suuqii deemuun barbaada yaa madaama laa arguun barbaada yaa madaam arkina quncee mana keessatti yaa madaam harki koo qilleensaa fudhatu pilees jedhe na didde waggaa lama guutuu kadhadhe waggaa lama guutuu sossobe na didde amma bakka ramadaan dhufee miti la intaa'u jedhe guyyaa boorii jedhe halkas suhuurii siin dhiyeechus siin hojjedhus sa'aatii kanarraan jammaree bakka boqadhen jedhe amma ramadaan ni ga'utti torban lama tafe amma torban lamaan kana ramadaan kun ibautti boqadheeraan jedhin bakka manuma kee keessatti boqaddan jedhe wallahi eega suuqiin baatu jettee bakka hin boqadde achiin jennaan bakka barbaadde deemi muulii barbaadde deemi maxaamii barbaadde deemi adigaa barbaadde deemi argitanii shufeer irreen qabu guyyaa irraa jechuudha bakka no shufeer konkolaachisan illee hin jirtu guyyaarra an konkolaachisurree hanumaa kan isin daawwachiisaa jirurree hanumaa warroonni akka kiyyaa manaan baazawee bakka jiru kun baadiyyaadha natti fakkaata jechuudha sababni isaa yaa akkuma argaa jirtanii mukti hin jira maal akka ta'e hin beeku kun iddoon kun akkaatti dukkanaa nama sodaachisa iddoo kana giseen gobaayee tokko sodaadde ture jechuudha. Wayo mana abang ko nattafeen jedhe dhugaa rabbii jechuudha. Innaa kana darbee magaalaan hin jira iyyuu seene. Garuu gaaf tokko suuqii deemeen ture erga biyya kana dhufe jechuudha gabaa. Guyyaan deemee karaan irra deemnes karaa kana miti. Kanaafuu gaafa sanii biyyee bichaa tokko malee homaa nagarree gaafa san jechuudha. Karaa biyyee bichaadha. Na Abbuu Daabii ta'ee dammoo baadiyyaa isaati isiniin jedha haala kanaan guyyaa irraa kana. Baad faxur yookiin dammoo salaatii akkanatti zanaafataa jecha adigaa hirra bitaatti mirgatti jecha tureen isiniin jedha uummata qashtii gisee tokko bakka maal jiramiti akkas yoo akkas taate malee taatu warra dubbiin maanni ramadaan makanaaf irreen waayyaman kaa gisee ramadaanaa galbizeen jettaan nattee jechuudha madaamidha warroonni amma jechuudha narraa forrojanii manaa baatanii qilleensa fudhachuu beetanii madaamin keessa manaa isiniin baasanii madaam allaa kalleechi madaam ramadaan yaa madaam ana hiriirta yaa madaam yaa hilwa jettaniin isin beektanii naman kadhattanii ijoollee keenya kadhachuudha bakka maalinni erga mana shii keessa jiraattanii erga viizaa waggaa lamaa isin hojjetanii waggaa lamaa sana yoo barbaadan maxumaa keessa isin hojjetuu danda'an wallahi kanaafuu maxumaa keessa miti wooshii keessa iyyuu isin teessa sanoo isin kadhattan jechuudha bakka akka mala madaamii teessaniititti guyyaa irraa kana jechuudha. Bakka deemu kun bakka akkamii seetanii bakka ajaa'ibaati baay'ata birrii qallaalee na wajjaane yaani hin maddamne jedhu sana afaan amara nyaatanii
afaan oromootiin immoo baajanni hin beekani komentira naa kaame ijoollee baajata jechuun maal jechuudha. Inna akkasiidha warroonni awwiin guyyuma hunda mana keessa bichaa hojjechuu awwiin kushiina madaamii dhaabbattee nyaata bilcheechuu awwiin mana fincaanii qulleessuu awwiin gibbii qulqulleessuu awwiin shaayii gaawwaa daffisuu awwiin yoo waa mana waachuu awwiin kafana miichuu awwiin kafana tokkosuu awwiin lafa qulqulleessuu awwiin zuuliyaa nadhafuu awwiin zuuliyaa alatti baastee hafuu kafana alatti baastee hafuu warroonni jettanii yaaddan jechuudha. Ani wallah experience baay'een qaba. Experience baay'een qaba. Yeroo ammaan kana garuu experience kiyya amma ammaatti dhoksee turee jira. Guyyaa irraa kanarraan jalqabee jechuudha bakka ifa baaseen jira jechuudha. Ifa baaseen jira experience kiyya jechuudha bakka quufee na salachee quufee baay'ee tokko jechuudha mana keessa ooluun bakka xaffashte baay'ee tokko waan ta'eef hawwiin guyyaa irraa kanarraan jammaree baat maagiriib diraayiverii ta'uun qaba jechuudha. Maagiriiba dura kaddaama. Maagariiba booda diraayiverii bakka faraqa lamaan hojjedhe galeen ji'a kiyyas hin dabalaa kanan biyya kana waggaa lama turuu malee waggaa tokkon turaa kanan biyya kana waggaa lama sadii turuu malee waggaa takka jetti qarsiinsa akkasuma hin dabala jechuudha. Mindaan diraayiverii labichaadha mindaan kaddaamaa labichaadha jechuudha. Na baay'ee gaariidha haala kanaanii akkasumas namarree karaa irratti yoo argitan taaskii fe'uu dandeessanii. Makiina nama daamete waan ta'eef nama tajaajiltu buusan nasabee ishee uummata qasti waan kana kun nama hin baasu. Innaa በነገራችን ላይ isiniin jedha makiinallee oofuu nan beekaa namoonni makiinaa qabdan yoo jiraattan Abu Dhaabii keessa jechuudha kan diraayiverii dhabdanii rakkattanii diraayiverii irree oofuu hin danda'a. Hunduma isaan danda'a bakka suuparmaarkeettii deemuu hin danda'a. Ijaajan mana barumsaa ijoollee keechan geechuu hin danda'a warroonni ijoollee qabdanis jechuudha. Innaa sagaleen haftaa hojiinaaf barbaada yaa ijoollee mana madaamii keessa ooluun na salacheera bakka amma gadi bee hojii jijjiirrachuun barbaada. Innaa waan hojii dhagalee immoo kutaa ciisichaa tokko na barbaachisa. Waanuma hunda kan guuttata jechuudha. Kutaa ciisichaa tokko jechuun kutaatee kichinii qabaachuu qaba. Dirqama jechuudha bakka itti nyaata hojjetadhu. Kutaan itti kafana miicuu qabaachuu qaba. Diraayiverii miti reezanaa jedhee jiraachuun qaba. Maaliif ijoollee keechan fuudhee deemaa karaa dheeraan deemaa irriba sa'aatii baay'ee rafuun qaba. Nyaata madaalamaa nyaachuun qaba. Maaliif nyaataan nyaadhu sirraa ka'eet sammuun kiyya kan yoo tasa karaarratti tiraafikiin irra naqabe deebisaaf deebisuuf kan hin danda'u jechuudha dafee tooyi shaaxiraa akkan ta'uu fi nyaata hedduu na barbaachisa jechuudha. Hedduun nyaata baay'ee doonteen bakka kan hin ganama nyaadhe guyyaatti yoo xiqqaate gizee meeqa nyaadhe dassin jedha. Namni tokko guyyaatti gizee sadii nyaachuu qaba. Gizee sadii bakka anis sadii caalaan barbaadu gizee sadii nyaachuun qaba. Bakka wanna nyaatamus wanna dhugamus makiinaa keessa iyyuu firiijii jedhu naa galchanii baay'atu sola dhugaas hin qabaannan jechuudha akka firiijii keessa hundeeffate. Makiinaa firiijii qabu bitanii dha. Naa akkasii isiniin jedha asumarraanii sagalee naaf ta'a yaa uummata. Haala kanaan galgala maagiriiba booda jechuudha. Namni shufeerii barbaadan maagiriiba dura dammoo hojii mana keechaan hojjedha. Maagiriiba booda haala kanaanii miila alaa natti nimni amma ammaatti warroonni haala keessa deddeemtan baatanii ibsaan biyya kanaa akkatti bareedu. Dhugaa mootummaa biyya kanaatti xalayaa namni naa barreessuu danda'u hin jiru. Ibsaa kana keechaa kurnan takka buqqisee odoo nuu kenne. Bakka biraati miti buufatuma xiyyaaraa keenya illee dhaabbanne boolee jechuudha. Booleen keenya amma kana kun amma baadiyyaadha dhugaa rabbii Abu Dhaabii baadiyyaa isaati. Baadiyyaarra gara magaalaatti dhufaa jira. Duuba kanas jira magaalli baay'ee bareedan jechuudha. Bakki ibsaan baay'ee asirratti jiru gurjii waaqarraa caalaa kan baay'atu. Innaa kana fakkaataa nu immoo Finfinnee teenyaa Finfinnee nan dura Oromiyaati Finfinnee nan dura Afrikaati. Kanaaf iddoo sana dhaabbachuu qaba jechuudha ibsaan kun Finfinneedhaaf ibsaa arfan fiitillee odoo nuu kennanii baxaamitti ariifii ture. Kun immoo gara bitaa irraatiin jechuudha. Yaa diraayiverii makiinaa oofatu kaameraa qabuun biyyi xiqqoo ishiitti ulfaatee ture. Kanumaaf jedheen jechuudha makiinaan ittiin deemuu lakkoofsa ishee akkasiin argineef jeetan amma yeroodhaaf yaa laayisansii hin arganne waan ta'eef kun duuba ishiitii fuuldura ishiitti diimaadha. Makiinaan inni ofirree diimaadha jechuudha. Kanaaf ramadaana kanaaf asumarraanii warroonni viidiyoo kan jalqabaatti hin dhaggeeffanne isin darbee jira warroonni viidiyoo kiyyan dhaggeeffattan immoo ramadaana kanaan madaamiin kiyya sarpiraayisii na goote isiniin jedha. Sarpiraayisiin kun maal yoottan kun akkaatti jooreen zooree galee homaalleen binnee homaalleen gurgurree
እና አካንት ብቻ ገልገላ በይ ኦክን ደመቹ ነው አይ ኦክን ደሜ እና ኦኪ ሰዓቲ tokkoofi ኦኪ ደሜ አከነtti jechuudha warroonni akka kiyyaa kana ookii deemtanii benne warra lukta sin camadadame jechuudha mana keessatti maa jechuun kan akka kechaniin maa deemtanii warramni sin caalaa deemu hin jiru atileetii kiiloomeetira meeqa fiiguu caalaadha kan nuyi deemaa oollu jechuudha garuu makiinadhaan deemuunis ookii an biraati innaa ookii makiinadhaan deemuu kana jechuudha bakka deemaa tizis እንዴ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያስፈልጋል ጃኒ ዲንተ ቸና ማርኛ ደገቸው ታይ ያፋን ወደ ደገችቴ መዳም የሮ ተቆ ተቆ በርባቺሳለ ፕሊዝ ትዳኒዳ carraa gaarii isiniif haa ta'u haala kanaan deemnee magaalaa keenya jirra. Inni yeroo itti immoo yeroo gara mana keenyaatti deebinu viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a. Yoo das laayik sheer kaamentii godha ala nagaruu gizee galluu kun. Ijoollee gizee gallu mana keenya jirra guddaa isaa galatoomaa fayyaa nagaa ta'a.